dhibee garaagaraa fiduu danda'an yookiin immoo fayyaa namaa hubuu danda'u jechuun akkuma walii galaatti maali? So afaan Ingiliziitti substance jedhaniini yookaan immoo draga ka jedhaniin waan hundaa'u sammuu keenya akka uumamaa isaa peenaaf jalqabee san booda peena jechuun laala. So laala amma dhukkuba cabee faatahaa yookaan dhukkuba adda addaatiif saniif jalqabee san booda dhaabuu hin danda'an maaliifi haraaraatu isaan qaba san booda substance abuse kana keessatti galan jechuudha. Mee gama biraatiin genetics illee kan jedhamutu jira gama geneticstiin maal inherit yookiin immoo genetics irraa wanti fudhatamu haala kamiinidha haala kanaaf kan nama saaxiluu danda'u waa'ee dhukkuba sammuu adochuu kana wajjin wal qabsiise. So amma genetics hogguu jaamu maali? If for example family keessa nama substance use kanaan dura draga kana ka use godhu yoo jiraate yookaan immoo like blood relative jaaniin blood relative jechuun it can be abbaa ta'uu danda'a haadha ta'uu danda'a obbolaa ta'uu danda'a haaboo fi adaadaa eessummaa fi wanni ta'uu danda'a. So family keessatti drug using abusing yoo jiraate chancing nama sanii nama biraarraa hedduu guddaadha jechuu substance use disorder kanatti saaxilamuuf. Gama biraatiin amma haala biyya kanaa keessaa baanee gara biyyaatti hogguu deemnu yeroo baay'ee wanti kaa'amu tokko jira sooshaal miidiyaa garaagaraa irraas haa ta'u kitaabilee garaagaraa irra kan jirani dargaggoota yeroo hammaa kana umrii kanarra jiran irratti sababni inni itti akka isaan fayyadaman dhibee dawaa kan akka isaan fudhatan kan isaan taasisu tokko keessaatis dubbattee turte dipireeshiniidha jetteetta. Dipireeshiniin gama kan biraatiin yeroo baay'ee ummata keenya gara biyyaatti kan inni miidhaa jiru hojii dhabummaadha. Dargaggoonni barnoota baratu hin deebi'uun galuu hojiin argatanii qe'ee keessa taa'uu waan adda addaa sababa kanaatiin kan saaxilaman kan jedhamutu jira. Kunoo akkamitti ilaaltaati? Depression jechuun gadda daangaa hin qabne yookaan immoo gammachuu dhabiinsa daangaa hogguu dhabu diagnosisii depression kan namaaf. So depression is range qaba. Depression mild to severe jira. So mild jechuun karaa gadi hedduu namni mild depression qabu hojii isaa hojjetatee family isaa take care godhee numa galaa garuu gammachuu hin qabu qalbiin isaa cabaadha. Akka dur gammadee nama wajjis haasawee taphatees akka dur jiraachuu hin danda'u garuu jiruu isaa ittuma fufaa. Hogguu severe depression hogguu ta'ummoo kun hundinuu ni dhaabbata jechuun namni nyaata dhaabaa waan bakka rafeerraa ka'uu hin barbaadu gammachuu dhabaa ifaajjeesuu fadhaa so kun hundinuu depression garreenjiin jidduu sanittis ni jira jechuudha. So amma ka biyyaa hogguu haasoyinuu situational depression jedhama wanni akkasii situationaatu depressionaaf saaxilee jechuudha. So situation ni amma dalagaa dhabiinsa safety dhabiinsa like bakkatti jiraatanii fi akkaataatti jiraatan arraarraa boruu maaltu na mudataa jedhanii hogguu yaaddoon hogguutti heddummaatu kuni situational depression jedhama. Situational depressioniin kunis akkuma nama jeetti mild moderate severe ta'uu danda'a. Mild jechuun karra xiqqaa moderatein ka jidduu severe immoo karra hamaa so ta'uu danda'a. Akkuma sanitti ijoolleen midhaa sammuutti ga'uu danda'a jechuudha. From mild immoo yoo furmaata hin arganne kara moderate kara jidduu galeessaa deema. San booda immoo kara severe deemuu ni danda'a jechuudha. So wantoota kana qoricha kana hogguu fudhatanitti wantoota hammaati jechaa jirtu kun waan ittiin dhagahamneef nu dagachiisa jedhanii waan yaadaniif jalqabu jechaadha jalqaba. Jalqaba akka amma it depends. For example amma biyyatti jimaa jira jennu. Jimaa is stimulant. Stimulant jechuun mataa keenyaa fi qaama keenyaa fi mataa keenyaa
qunnamtii akkaataatti godhan san akka arifatan qunnamtiin sun akka arifachiisu godha jechuudha. So stimulant jechuun xiqqoo nama kakaasaa energy xiqqoo namaaf kanna amma ijoolleen biyya kanatti stimulant kan use godhan colleges keessatti faa prescription medication Adderall Vyvanse waan adda addaa jira kan use godhan maaliif focusii improve godha focusii jechuun waan takka guu dubbisan faa xiqqoo more akka focus akka argatan godha. So amma ijoolleen biyya immoo asgaa stimulant medication faa fudhatan ka biyya immoo they might use Jimaanis stimulant categorize ka godhamu stimulant keessatti. So stimulanti kana hoggoonni jaan yeroo saniif gammachuutti dhaga'ema ni irraanfatan sanirraan immoo saahiboota isaanii hiriyoota isaanii wajji socialize godhan wajji bohaaranii wajji gammadanii haasawanii taphatan sanumaan jalqaban jechuudha. Meen gama biraatiin gara mootummaatti deebina biyyoota guddatanii fi biyyoota guddanne wal bira qabamee hogguu ilaalamu baay'inaan biyyoonni guddanne yookiin biyyoonni guddinarra jiranii wantoota akkasiitiif saaxilamoodha kan jedhamutu jira. Fakkeenyaaf biyya keenya haa fudhannu biyya Itoophiyaa yeroo ammaa kanatti waraanaan goolabaa jirti. Gama biraatiin beelaan dhumaa jira. Fakkeenyaaf gara magaalaa garaagaraa keessatti bal'inaan kan mul'atu amma warri halkan ijoolleen daa'imman isaa ta'anii dargaggoonni karaarra bulanii pilaastikii kan jedhamu tokko jira kan isaanii gama isaaniitti gara keessaatti gara sammuu isaaniitti fudhatu qorri ittiin dhagahamu beellis ittiin dhagahamu kana dandamachuuf qorra dandamachuuf beela dandamachuuf jecha kan fudhatantu jira. So maal sii kaasuuf hin jedhe gama kanaanii ikoonomiin biyya tokko gugadi kufaa deemu wantoota akkasiiti mootummaan wantoota barbaachisoo ta'an ummataaf barbaachisoo ta'an guutuu dadhabuutiin wanta akka kanaatiif saaxilamuun jira kan jedhamutu jira. Akkamiin deeggarama gama keessaniin kun akkamiin ilaaltu? So akkuma ammaa ka jeetti gaama biitii waraanaa jira beelaa jira safetiin hin jiru. So ijoolleen amma waan akka beeltiin hin dhagahamne akka qabbattiitti hin dhagahamne amma ka pilaastika jettee san hedduu faamiliyaari miti garuu so diraga san hogguu fudhatan yeroo saniif akka qabbattiin nama akka godhu jechuu akka haadoodan qaamni isaanii akka haadoodu hogguu qaamni haadoodu appetaayitiin ni cufamaa qabbantii namatti hin dhagahamu hogguu san nam tahanii haadoodanii yeroo san akka dabraniif godhan jechuu can be like guyyaa takkaa guyyaa lama guyyaa sadiif miidhaa qaama isaanii irratti garuu hedduu miidhaa fidaa deemanii sanirraan immoo waan addiction jedhanii yookaan haraaraa itti qabuu danda'a jechuu garuu waan pilaastika jettee kana hedduu faamiliyaarillee miti. Meegaa kan umaarii faaktarii kan ta'e keessaatti bal'inaan uummata keenyaa kan biyya keessaas biyya alaas hubaa jira jedhamu irratti dubbannee gara mallattoowwan itti fayyadama dhibee kanaa immoo ilaalla. Gama biraatiin maatiin mana keessaa walitti bu'iinsi jiraachuun yeroo hundumaa mana keessatti walii galtee dhabuun ijoollee yookiin daa'imman fuuldura ta'anii walitti dheekkamuun waliigalii dadhabuun rool moodelii ta'anii mul'achuu dadhabuun hordoffii dhabuun rakkoo kanaaf akka saaxilu gaafa mana keessaa nageenya dhabanii hiriyoota isaanii bira deemuu jira peer pressure jira dhibee kana qoricha kana fudhachuudhaan waa'ee maatii isaanii irraanfachuu danda'utu jira ijoollee duukaa bu'uu dhiisuutiin mana keessaa daa'imman qarshii hatuutiin waan adda addaatiin dhaqanii hogguutti fayyadamaniin to'annoo dhabuutiin wantoonni akkasii akka dhufaa jiru rakkoo akkasiitiif akka saaxilamaa jirantu himama akkamitti ilaaltatu? Kuni dhugaadha. Family jechuun gaa bezi ilma namaa san takka family keessatti ijoolleen especially teenageroonni ijoolleen dargaggoon hogguu family keessaa fudhatamaa dhaban nama isaan dhaga'uu dhaban nama isaan hordofuu hogguu dhaban maal godhanii hiriyoota isaanitti maxxanan jechuudha. Hiriyoota isaanitti maxxananii waan manarraa dhaban san alarraa argachuuf tattaaffii yeroo godhan diragaa fi waan adda addaa kanatti saaxilamuu danda'anii so akka family akka maatiitti it's very important ijoollee fi
dhagayuu maaltu deemaa jira iskuulatti saahiboonni keessan eenyu wajji ooltee kana gaa communication maatii fi ijoollee wajji jiraachuun sammuu ijoolleetiif hedduu gaariidha. And also when substance use kanattis akka hin saaxilamne yoo saaxilamanillee osoo hin hammaanne akka dhaqqabamu nama gargaara jechuudha. Ayyee mee gama biraatiin kanuma wajjin wal qabatee dinqisiifannaa ati jettetti ijoollee ofii beekuu dadhabuu jetti irratti yaada tokkotu keessattuu ijoolleen keenya waan gaarii hogguu hojjetanii dinqisiifachuun jira appreciate godhanii yookiin immoo waan garaagaraa kennitee fi jajjabeessitu jira gama biraatiin yoo jarri balleessanis qeequun jira qeeqxee gara fuulduraatti akka deeman kun dhabamuun mana keessaa hordoffii dhabuun rakkoo kanaaf baay'inaan number 1 irra kan kaa'aman keessaa tokkodha biyya kana keessatti akkuma biyyaattis yoo fudhanne jechaadha kanarratti dinqisiifachuun ijoollee ofii appreciate gochuun duukaa bu'uun faayidaan isaa meeshaan yeroo baay'ee badaa jedhama. Irra deddeebiitiin qarshii baduutu jira qarshii fuuchuu jalqabama gaafa wanti kun jalqabamu mana keessaa kana akkamittiin ibsitati. So akkuma nama gaa siin jeetti steppii amma hogguu ijoolleen hygiene isaanii take care godhuu dhiisan ruma kiyya hin seeniin qofa osoo hin taane gaa amma isolate godhan family hojii akka duritti gabbahanii hin nyaatan waliin hin taphatan waliin hin haasawan akkuma ollaatti jiraatan jechuudha mana takka keessatti. Hogguu akkas ta'u amma ruumii san keessatti maaltu deemaa jira maatiin gaaffiidha. Diraga fudhachaa jiranii moo dhukkuba sammuutu isaan mudate kanas diraguma irratti akka conclude goonu hin barbaadu maaliifi dhukkubni sammuu adda addaa ka jalqabu eejii tineejara irratti kanaafuu dhukkubni sammuu isaanitti isaan mudatee taha yookiin immoo alarraa maaltu isaan mudate bulii tahanii taha amma sababa buliitti ijoolleen ka ifaajjeessan eega tahe booda dhageenna kanaafuu akka paarentitti ijoollee keenyatti dhihaannee maaltu mudatee jijjiirama kana maaltu fide yoo gaa jala deemnee diraga ta'uusaa yoo hubanne gargaarsa isaaniif argachuun akka maatiitti dirqama keenya. Dhukkuba sammuus yoo tahe lecture isaaniif kennuu fi maaliif akkana gootee kaaka'ee dhiqadhu kana godhiyyaa to some extent gaaluma ja'ama garuu hogguu heddummaatee hisaaba bahe gargaarsa isaan barbaachisaa jechuudha. Kanaafuu akka maatiitti akka faamiliitti akka paarentitti namni isaan bira jiru gargaarsa isaaniif barbaaduun hedduu important. Gargaarsa barbaadaniillee lakkii rakkina hin qabanii maybe schoola waanuma rakkina hin qaban jedhanii yoo conclude godhanis that's okay. Garuu gargaarsa argachuun hedduu barbaachisaadha. Galatoomii Dr. Baay'ee. Mee fayyadamni qorichoota kanaa miidhaa akkamii faana namarraan geessisa? Akka hawaasaatti miidhaan inni geessisu ni jira. Maatii irra darbee hawaasa tokko biyya tokko haalli inni miidhuu danda'u keessattuu miidhaa fayyaa ta'uu danda'a, psychologically ta'uu danda'a, rakkoo xiinsammuu qalbii kan jennu jechaadha. Wantoota akkasii ta'uu danda'a. Rakkoowwan isaan fiduu danda'an hubaatiiwwan hawaasa tokko irratti biyya tokko irratti inni fiduu danda'u sababa maatii tokko irraan ka'uutiin nama dhuunfaarraa ka'uutiin gara biyyaatti gara hawaasaatti ni deemu maalime. So substance using amma category adda qaba class adda qaba garuu hajannu marijuana amma akka candy akka brownie ta'e akka keekaatti ta'e ka dhufu kana amma mostly ijoolleen especially middle school irraa jalqabee high school itti college itti ijoolleen teenageroonni yookaan dargaggoon ka use godhan sani ijoolleen actually age 16 fi gad ijoolleen marijuana use godhan maal jedhama researching ka jiru yookaan qorannoon ka jiru
hogguu adaltii tahan problema mataa isaan qunnamuun chaansiin isaa carraan isaa haayedha. Maaliifi mataan ilma namaa gaafa yeroo tineejaraa san ganaa guddachuu hin fixne guddachaatuma jira jechuudha. Amma sammuun guddachaa jiru kuni hogguu diraga ijoolleen jalqaban sammuu guddachaa jiru kanarratti midhaa fida. Midhaan kuni fuulduratti rakkina mataa isaan mudachuu danda'a. Dalagataniillee akka hin nyaanne amma maal jedhan ijoolleen 16 years old amata 16 gadirraa marijuana use godhuu yeroo jalqabanii katti fufan full time job qabatanillee hojjetanii galuu isaaniitti itti ulfaata. Maaliifi focusii isaanii gaddeemaa focusii waan takka tokko focus godhanii dalagaa irratti ka dalagan hunda hin danda'an. Kanaafuu waanuma xixiqqaa dalaganii galanii interestii dhaban if jibban ijoolleen hiriyoonni isaanii isaan dabranii jiruun isaanii hogguu jijjiiramu depressionaatu itti dhufaa if jibbinsa itti dhufaa hopelessness helplessness jedhani if jibbu if itti abdii dhabu supportii dhabu kun hunduu hogguu ta'uu if ajjeesullee ni mala. Maaliifi duraan itti seenanii samboola keessaa bahuu easy miti. Parentiin supportii yoo hin jiraanne hiriyoonni isaanii yoo supportii hin jiraanne waan godhan hogguu wallaalan if ajjeesuu faani mala. Kanaafuu societynis hawaasni keenyaas kana beekee waan addunyaarra jiru waan rakkina addunyaa kana keessatti babal'achaa jiru ta'uusaa amannee mana keessaas yoo jiraanne dhoosuu osoo hin taane gabbaanee gargaarsa barbaaduuf isaan dubbisuu waan dandeenye godhuun akka hawaasaattis akka parentittis akka ilma namaattis kanurraa eeggamudha. Kanumaan galatoomi asee. Galatoomi Dooktar. Keessattuu naannoo teenage kanarratti kan baay'atu tokko gama saayinsiitiin wanti deeggaramu sexual activity dha. Keessattuu high risk sexual activity fiduu danda'a kan jedhu jira. Keessattuu immoo unsafe yookiin immoo saalqunnamtii daangaa hin qabne taasisuu active wanta isaan godhutu jira. Kun immoo gara unplanned yookiin immoo wanta plan karoora malee ulfaa'uu waan garaagaraa kana fiduu danda'a. Rakkoowwan kunneen akka hammammiidha uummata keenya yookiin immoo hawaasa keenya yookiin immoo barattoota yeroo ammaa kanatiin ejii mana barnootaa keessatti jiranis haa ta'u ala jiran irratti miidhaa akkamii fida? Galatoomi gaaffii gaariidha si'a. Ammas stimulant drugii sanarratti deebi'a. Stimulant hogguu jennu gamma cocaine hogguu jaan ka dhageenye methamphetamine ADHD qoricha kan namuufaa jira stimulantuma kan namaa so suni prescribe godhamee kan namaa garuu street irratti hedduu abuse godhama so amma daragoonni kanneen qorichi kanneen sexual feelingi yookaan fadhinnaa saalaa hedduu increase godhan so hogguu akkas tahuu unprotected sex yookaan immoo safe kan taane waan akkasii faarratti hirmaatanii dhukkuba adda addaa ifitti fuudhuu danda'an ijoolleen durbaa plaana osoo hin qabaanne jiruu isaanii osoo hin qabaanne ulfaa'uu danda'an so kunis hawaasa irrattis tahuu biyya irrattis tahuu ijoollee fuula dura isaanii ijoollee san fuula dura isaanii irrattis tahuu miidhaa hedduu fiduu danda'a jechuudha. San qofa osoo hin taane even generationatti aanus hedduu miidhaa fiduu waan danda'uuf rakkinni substaansii kanaa namuma takka irratti kan dhaabbatu miti jechuudha. Yoo bira dhaqqabnee akka hawaasatti osoo hin dhoysine gabbaanee himnee gargaarsa barbaannee yoo jala deemnee
osoo yeroo dheeraa ijoolleen sun diraga san osoo godhuu isaanii yoo dhaabne generationallee save godhuu dandeenya jechuudha. Galatoomii Dooktar. Mee miidhaa kana keessaa tun bahin gaa kan dhumaa tokko kaafnee gara satti aanutti dabarraa fakkeenyaaf gaa amma genereeshinii kaafteettati. Genereeshinii boriif ta'u, genereeshinii biyya fudhatee biyya bulchu tokko, hawaasaa fi biyya fayyadu tokko har'a gaa kan nun oomishuu qabnu yoo har'a duukaa buunee, yoo har'a seeraan baratamee, yoo har'a daa'ima gaarii guddiftee genereeshiniitti aanuuf uummataaf geessisuu hin dandeessa. Kanarratti immoo miidhaa guddaa akka fidu atillee dubbatteetta saayinsiinis kanuma deeggaraga. Keessattuu amma diraaga ijoollummaatti kaasanii gaafa fudhatanii fedhiin diraaga fudhachuu isaanii itti dabalaa deema. Gaafa dabaluu gaafa guddatanis fedhiin isaanii akkuma kanatti waan dabalaa deemuuf diraag yuuziin isaan fudhatan hogguu dabalaa deemutti karoora ammaati jette kanarraa duubatti deebi'u jechaadha genereeshiniitti kan darbu fuuldureedhaa fi nama dooktara ta'u tokko dooktara ta'ee biyya fayyadu tokko injiinara ta'ee barsiisaa ta'ee teeknishaala meeqa ta'ee asii fayyaduu danda'u tokko asumatti hafa jechaadha genereeshinii sanaaf hin deemu rakkoo akkasiitiif saaxiluutu jira. Gama kan biraatiin biyya kana keessatti immoo konkolaataa oofuutu jira. Gaafa konkolaataa ooftu namaaf namatti dhaqxee buutaa yookiin waan garaagaraa rakkoo garaagaraa aksidentii garaagaraa argatta. Biyya kana keessatti aksidentii yoo argattee sooshaal seekiriitii kee yookiin baakgiraawundii kee irra taa'aa oofuu hin dandeessu konkolaataa isa booddee miidhaa sababa kanaatiin hojii garaagaraa qacaramuu dhiisuutu jira. Ofirra darbee biyya tokko namni tokko pireezidaantii ta'ee namni boru biyya bulchu dooktara ta'ee boru uummata isaa yaaluu kan danda'u tokko asitti hafaa jira jechaadha wantoonni akkasii kun. So mee akkuma waliigalaatti miidhaa isaan deemsisan kanarratti daa'ima har'a akka isaan yuuziin goone diraaga kana duukaa bu'uu dhiisuun maatiin gad dhiisuun maatiin duukaa bu'uu dadhabuutiin sababuma xiqqootiin otuu fayyisuu dandeenyu ummata ijoollee keenya daa'ima keenya kana seef goone jechuun biyya seef gochuudha koomunitii tokko seef gochuudha addunyaa seef gochuudha akkuma waliigalaatti kana wajjin wal qabatee dooktar wantoonni hafanii jettus yoo jiraate ummata keenyaaf kun baay'ee barbaachisaa keessattuu namni daa'ima dhabee hin jiru yeroo ammaa kanatti istiraagiliin biyya kanaas immoo kan godhamaa jiru kan biyyaas maatii ijoollee isaa kara gaarii irratti guddifatee biyyaaf geessisuu irratti waan ta'eef mee gadi qabiitti ummata keenyatti waa'ee kanarratti. Galatoomessa. So akkaataan kana laalugaa osoo waa'ee diraga kana hin jalqabne egaa so shakkiin diraga fudhachuu jiran moo fudhachuutti hin jiran kajuu yookaan immoo sanbooda immoo yoo fudhachaa jiran akkaataa itti solve goonuu bakka sadiittiin qoodeen kana ibsa. Osoo hin jalqabne ijoollee yoo qabaanne maal akka godhuu qabna waa'ee diragni maal akka ta'e barachuu diragni maal akka nama godhu barachuu ijoolleen amma miidiyaa jira niwusii jira so jala deemanii maali diragni ijoolleen eessaa argatan eessarraa baratan akkamitti jalqaban so area kiyyatti yookaan ganda nuti gallutti waan akkasii hedduun jira yoo jiraate iskoola isaanis deemnee iskoola isaanii wajjis gaaffii adda addaa gaafanne if barsiisu dura yoo if barsiisne ijoollee keenyallee barsiisuu dandeenya if barsiisne egaa if barsiisne booda diragni maali miidhaan fidu maali ijoolleen yoo diraga jalqaban isaan irratti mallattoon arginu maali waan akkasii eega barree booda akka ijoolleen keenya diragatti hin seennellee irraa ittisuu dandeenya jechuudha. Kabira ammoo akkuma kanaan dura haasofneetti ijoollee akkuma moor ifitti qaban rakkina adda addaatti akka hin saaxilamne gargaarsa godhaafi jirra jechuun yoo ifitti qabne kanaafuu ijoollee keenya ifitti qabne akka nutti haasawan waan akka mana keenyatti hin haasawamu yoo jenneen ni dhiisan booda nama biraa wajji haasawanii as deebi'an jechuudha. Waa'ee diragallee yoo ka haasawuu fedhan waa'ee adda addaallee waan aadaa keenyatti illee ogu takka safuu kan nutti fakkaatu open taane yoo haasawne ijoollee keenya rakkina keessa akka hin buune protect goonaa jechuudha. Kalammada ammoo
yoo shakkiin jiraate yoo ijoolleen waan akkasii keessatti galanii jiran yoo jennee yoo shakkiin jiraanne nuti maal goona amma society keenyatti ka arkinu hawaasa keenyatti ijoollee